أنا وانا يشوف بربادي. إيه آتي فاتي أقافتو كوان مويتي أقافتو بارك الله فيكم. ما أنا وانا كان كي يدوكم. Sagalee mucayyoo gadi hir'isa. Sagalee isin biraattu ceeqaa rawaan ta'eef sagalee mucayyoo gadi muuyit godha. Sagalee hir'isa. Sagaleen takkan jiru mata keenya. Amma sirraa eegidu sagalee isii gadi buusa aga dhuma. Ishi itti fufa. إلا وانا يشوف بربادي. Takka dura dhuftee sanii galatti nuti guddaan kanu barbaadaa turre kanu eegaa turre nama tokko galchi maatiin dhufaarti. Nama tokko eenyutti maagii yoo dhufte maagii jalaa namu Anin bu'a nabuusaan bu'a. Anan bu'a kalas. eerroo bilbila kan kee kana miyuutii godhiiti hawwi kenniiti bakka hawwiin teetu sanaa taa'u ka quuftuu bira kaa'i ka quuftuuti naasan Maal teema? akka wayii godhataa jira bar gurrini inni Maal teema? tokkoon keessaa laalaa ka isii kana keessaa iyyuu baasaa ka quuftuu kana baasaa yookaan buusa. noo sanii natti hin fakkaatu ka bilbila fakkee Sagalee jara biraa ol kaasii galee waan achi dhagahamaa jiruuf. Sagaleen achi jira bar. Sagalee ma jiruu dhagaa. Simbulu ka isii keessaa baane. Nutti deebi'an. Sagalee kee nutti nutti ayi deebi'a. Amma gisee ati faatee dubbattu ayi deebi'a sii galee. Amma sirraa'edha. Amma sirraa'e. Ish. Tole gara gaafii keessanitti deebi'a. Maakii mee nagarree wal argin galcha. ani wanni jechuu barbaade yoo jiraate Iluu galchiin maakii wal argite modii tana qabda. Ishi. nu hundinuuyyuu jechuudha muyyattii tana nageenya muyyattii tanaatiif malee kan dhimma dhuunfaa dhimma jibbaa dhimma waan biraa walirraa qabu tokko hin jiru kan akkasitti kaleessallee wallolaa oolleef kadheen gaddallee taa'aa bulleef kakaleessallee taa'aa oolleef dhimma muyyattii tanaatii fi ammallee kamtu dharaa kamtu sobaa kanaa sanii jenneellee isiillee ija namaa afoo dhaabuu intarvii godhuu kakachiisu maal godhu waan akkasii sanillee ittuma dhiiftaniitini furmaata isiidha maal akka taatu akkam akka dhaabattu eessa akka buutu osoo garasitti deemne irra gaariin ta'u ammallee bifa haara muyyattii tanaa garana oofuurraa garana buutuurraa waa'ee makana dhiiftanii seeftii isii nagaya isii waan isii barbaachisu waan san irratti yoo mari'anne hoo on jedhaa Bareeda yaada gaarii yaada kanaan alaa yoo qabaattan as dhiyeessaatii gabaabsinee bira dhufna. Haati faatee walumaa galatti wanni darbee hamaas ta'ee gaadis ta'ee darbee jira akkamitti mucayyoo sana jabeeffannee rakkoo ishee yoo qabaatte rakkoo ishee furuu dandeenyaa jetti walumaa galatti yaada kanaan addaa qabaattan baa gara mataa dubbii itti adeemina. makkii ol galcha jira kana jettinaa fakkaate dhageeffadha warri no jettani makkii ol galcha Wena garree Nambara tokko tuqime maagii nambara tokko. warri no dhageeffadha warri no jettan jala kana teessaniiti haa caalu hundeessaadha feerroo jirtuurraa gara feerroo jirtutti jijjiirtee miti jettaniiti nyaatanii garatti tisheertii isaatiin daldalattan deebitanii sinii galee gatii kana ta'eef mucattii kana hadha yoo teessiftanii intarvii gootanii kamtu bada kamtu misa jettanii hamaa badaa yoo garaa guurtanii yoo himte yoo dhiifte wannummaan isin gootaniif tokko hin jiru intarviin keessa wannummaa mucattii tanaa godhu hin jiru mucattii tanaa ka godhu yoo isii qarqaartanii hadha ijoollee tana bira gahuun isiidha qeerroo fi hawwii bira gahuun akka waan obboleeyyan tiyya bira geetteetitti qalbiin tiyyaaf qaama qalbiin tiyya na gammade'an ijoollee tana bira gahuun jechuudha ijoollee dafqitee dafqa ofiitiin jiraattu waan taateef jechuudha mucattii tana karaa isii jijjiirrutti karaa isii waan tokkorra geessinutti karaa isii sammuu isii qalbii isii fayyifnutti yoo itti fuufne hoo dhibee biraa itti dabaluuf yaada biraa itti dabaluudhaaf
interview godhuun maaliif nu barbaachisa? Taree miti. Miidhamtus, beeloftus, rakkattus taree bar. Rooba bardeen gaddaatiin barana eenyu facaafate. Hammeenya garaa nama fuudhuu kee sharri garaa nama fuudhuu interview bakka badii namaa bichaa dhagahuu bichaa maaliif sardabna? Waan isii fayyadu irratti yoo deemne hoo. Tole namni yaada kana eegu kan naan taane jedhoo jiraate as bahee dubbatu yookaan gama faata jettu waliin. Ana dubbata. Maal jedhu? No, akkaati faate jette sirriidhaan nuti waa lamaan kana qofa gaafanne. Riyaala birrii 5,000 kan itti barbaadannee fuunee mushaawaraa kennine. Karatti mushaawarri karaan fagoodha. Maali mooqaan sirriidhaa miti janii maallaqa nuu jaajjanii eegasi maalleeni yasi bira jira yookaan mushaawarri muzammil. Mushaawartichi kiyya hawaliin dalenu maallaqa isaa riyaala suudii 70 na bira jira. Sababa saniitiin miyyoo karatti qabee waan nan amansiisu jira. Naaf obsaadha. Addatti immoo maalleeni birriin riyaalli 5,000 waywaannee haadha baate bibiitii fi ilaa gammatti marraa maallaqa sanuu hin kafalle haati faatee ban. Kan bira kutee erga maalleen sun kabalame riyaalli 70 miliyyoon asiin awwaalamte osoo kana hin dubbanne osoo kana dhugaan baafne garuu rakkoon qabu yoo calliftanis maafiyaan yeroo hunda maafiyaan dhokattus hin baatu. Kun kan garuu bakka kana akka uummataa ifatte baaftan biran kutinaadhaan jedhu. Waliin dhaggeeffataa turre miti agarsiisan keessatti amma walumaa galatti mucayyoo waa'ee sanii wanni beektu hin jiru rabbi dhugaa nu adabbisu. Waa'ee 70 waa'ee maali isin ilaallatu waan isin beektullee miti. Akkana inni beekutti akkana nu badhetti isin amma dhaggeeffadhe jechuudha. Sani namni gaafatan yoo jiraate muuzeemaa fi osmee gaafatan. Jarrillee kajetti akka dhageenyatti namtichi riyaala 70 akkanaa irraa qabaa maal jechaa ture. Booda deebi'aniiti sanuu namichaan wal hubannee jirranii mucayyoo baasanii. Wanni gaafatanii riyaala 70 Oromoon kafaltellee hin jiru. Waan biraa wanni gaafata yoo jiraate gara biraatti deemuudha malee kanaaf yeroo gubuun akka keetti faayidaa bara Oromoo maallaqa 70 kafalte hin jenne bara irratti qabnee hambifnee jenne 70 irraa 20 qaxam goone hambifnee hin jenne. Mee yeroo takka yaada mee jaala yeroo takka Maamma Bayaan birriin 5,000 mana makiitti kafaltan malee ka biraa kafaltan jira walumaa galatti. Akkasii miti habarsoo keenya ka birrii barnaagalee birrii 5,000 mucattii quuftuu irraa fuutan malee jira. Bar kaballeen jenne bar dhaggeeffadhu birrii 5,000 malee ka kafalle. Birrii 5,000 malee ka kafalle obsigaa obsi. Nan dubbadha obsigaa siif Ila waan wanna sanitti dhufe baruu qabda dhaggeeffadhu baruu qabda amma fakkeenyaaf yeroo san walloltanii gasiitu guyyaa lammataa jimaata. Yoo namtii taddoo yoo namtii tadde naaf obsitu habiibi. Bar naagale mee na dhagaye yeroo takka Maamma Bayaan maaliif waan kana si dorgaa jira beektaa? Namni anummaan kuni yoon barbaade 40,000 Oromoo yeroo san ajandaa irra jiranii ajandaadhaaf jedhuu danda'a. Mucaa kanarraa namni 70,000 qabullee hin jiru. Haqiiqa yoo dubbanne arabni irraa qabullee hin jiru. Hiikadee? Garuu yeroo sanitti poolisii maali isin jennaan ijoolleen miira keessa galtee gara 20,000tti kaf ol godha. Akka qalbiitti yookaan akka qoosaatti waan haasameedha wanni sun. Yoo dhugaa dubbanne jecha. Haqa rabbii isa yoo dubbachuu feetan. Haga 20,000tti kaf ol godhaan ilaallaa isiniin jedhan malee fida mucattiin san malee hin baatu namni jedhee mucattii dho'isellee hin jiru. San booda dabarree aboo wanni kun erga gootan makiinaallee ergitanii fi mucayyoo tana fidaati hawaasni argu hawaasni wanni cinqamaa jiru mucayyoon nagaa jiraatudha mucayyoon nagaa qabdiidha jennaan kaleessa qeerroolleen kunoo ka jiru kana gasii irra fichisiifnee gasii irratti ergasi qeerroo bira erga. Qeerroon kuni nama isi qofa mi rakkata hedduu fidee jiraatiin dura maraataa fidee fayyaa qabu. Nama rakkate hunda fidee. Har'a maaliif olseen oolarre? Mee dhaabbadhu ijoollee yoo barbaade maaliif himna? Ustaaz Mahammad cinqi ijoollee wajjin dantaa qabaatan taanaan Kanaafuu ammoo karama gabaabaa qeerroo bira mucayyoon tun adeemtu qeerroo kadhannee gastii irra finnee guruppii goonee guruppiidhaan qeerrootti kennine waan mushawwara amma booda haga si biraan dhuftullee bakka amma jirtu kanarraa yoo waan si baasisiisu taate nu'uun bira dhaabbanna jenneeni
Fidnee jechuun qeerroo bira geessifnee wanni jenneef Oromolleen hin amanaa. Ijoolleen kana booda mallaqa nuu kennaa jettee barbaadammoo mallaqa san nyaattan immoo mallaqa 5,000 san irraa barbaadammoo maali yaadni isin gaafachuu barbaadan. Kanarraa ammoo dubbii dhiiftanii yoo mucayyoo tanaaf haala gootanii karaa jirutti gargaara isiisaa ta'u mucayyoo tanaaf haala godhuusaa ta'u birrii 5,000 isin baaftanillee kafaluu haa ta'u osoo garanatti deemtanii irra naa wayyaa jechuudha. Yaada xumuraati yaada faallaa osoo hin taane jaalatooma. Nuti kan barbaannu dhugaan haa baru sababa ishiitiif jecha waamee qazzannii taanee waamee kan nurratti deemamee kan jennee nutis irratti arraabsamee hedduu jira waan ta'eef amma kallattiin obboleettii teessan obboleettii teenya baga obboleessa keenya qeerroo bira geesse tamaafiyaatiif fi kaasaa'eedhaa dhiifne beera kunne jirra obboleettuma teessan tana gargaara cinaa dhaabbadha. Baay'ee kana keessaa baana jiru. Maafiyaa yookaan kaasaa'ee rakkoon qabu bira kunne jira waan ta'eef akkas. Kaasaan amborraa ka'ee asitti illee bilaalee amma galatti. Yeroo tokko carraa yeroo tokko maatii amma santu fidee bakka kana hanqee malee nama biraa ta'e kan malleessuu galee dubbii balleessuu malee dubbii tolchuun beekalti. Yoo haasoftan akka namaatitti yaada gaarii kennadha malee akka waan nama miira keessa galchee booda nama akkana yoo goone hoo amma dumartuu nama guddaadha amma bayaana isinillee warroonni asirra jirtan iluun faallee hafarsoon faallee namoota gurguddaa abdiin faallee mucayyoo urga bakka sanii baate dararaan sirra ga'ee jira wanni ati sirra ga'ee miidhamte jira jedhaati gaafadha yoo isiin lekki dararaan irra hin geenne ijoolleen fuutee bakka kanaan nageette jette haalli mucayyoo kanaa maal ta'a akkam ta'a jedha sanitti deemaa malee amma ka haloo biraa immoo gizee biraa wal bayadha yoo aartan jechuu barbaadaan. Irraa haloo hin jiru amma miyyu marakkoon gaafadha. Ustaz Muhammad wanni amma baazar jedhe ana akka kiyyetti nin fudha wanni dubbattuu jiraate ooftu hawaasa keetiin waan amma abaazarsi gaafate kana wanni yookaan akka parsonaalitti muzee ta'e usmee ta'e wanni yookaan namoonni isaanitti fidan simiidhaan rakkoon qabdu yoo hin jirre taate yoo jiraatellee waan takkaa lama dubbadhuuti waan achirraa fi namuu akka nam tokkotti rakkoo qabdu amma tokko nattis dubbattee jirta waan ta'eef waan jiru anillee isinitti himaa atillee afaan keetiin waan takka waan mataan jirtu jedhe. Ummati kiyya Oromoo tokkoffaa irratti warra wajjin cannaqamaa turtanis galatooma lubbuudhaan hafeen jira. Ani amma yoonaatti isa lubbuudhaan hafeen gammadaara malee waan narra ga'ee dhiifatee lubbuudhaan bu'u qofatti gammadee jira. Naa jiraadhaa isiniin jaalladhaa itti aansuudhaan gaaffii keessan immoo narra ga'ees narra ga'uu dhiises lubbuudhumaan hafeen jira. Kanumatti alhamdulillah jedha. Taasisuudhaan immoo wanti narra ga'ees immoo hin jiru. Ijoolleen na fudhanii asiin nagaanii jiranii. Lafaa dubbiin qotamee kaafamus faayidaa qabu. Sababa kootiis wal fixuun barbaadu. Saniifuu dubbiin dheeressinaati. Rabbi jedha obbolaa keessanii obboleetti keessanii ilmoo keessanillee kan isin ta'u ni jira akkasittiin bakkeetti nagatinaafi bakka naadaa wanti darbeera hundinuu Oromoodha aasaa achi laaqee walitti isin naquurra dhiifama guddaa anuma ilaalaati ana ilaalaati dara an nama biyyaa bahee waggaa danuu biyya namaa ture miti waggaa lama reefee jechuudha waggaa lama garuu maalinneetii qoqqayyeree akka dhiiraatti baduu keessas dalagataan ture Oskadhe jechuudha. Ta'uu didee ciitiin Oromoo isin biratti bahee sinumti naafura. Walitti sin naquun faayidaa hin qabu. Anaan maladhaa malee wanti darbeera. Himadhus dhiisus maal faayidaa fidda? Hundinuu sababa koo waliin fixinaa isinis rakkoo narra hin geenye kalas anaa hidhaa dhiisaa jilbeeffadhe. Ijoollees dhiisaa homtuu narra hin geenye wallahi. Wanti lafa wanti jennu nama rabbii jilbeeffata malee nama jilbeeffata. Seelis Oromoo waan ta'aniif dhiisaa waliin fixinaa naattanii yoo na gargaaru kanaan dhaabbatta anaan gargaara. Sanadatti dhiisa. Utuu nama kee dubbii olii gaffaale wal fixuu malee waa tokko faayidaa hin qabu. Waan ta'eef Oromoo kiyyaanaa jedha dhiisaa lubbuu kiyya baaftaniittu naaf galatuma. Saniifuu anis mana rabaa keessas dalagaa ture. Ji'a 8 dalagee naa ta'uu didachis poolisiin na baaseetu badoo keessa akka dhiiraatti maalinneetii hunda isaa qayyereetiin dalagaa ture. Viidiyoo koos hin argitu laayif irrattis nama baay'een na laala ture. Ijoolleen baay'een na beektu garuu dhuskadhee akka waan natti toleetti dalagataa ture. Naa ta'uu dide ciitii koommaa eegga ba'e fala naadaa ana bicheen dadhabda nuti. Anga ani kanana godha dheedhee himu xaaxaa baay'isuu dhiisaati ana bichitteedha fala naadaa ana tokkitti hin dadhabdan Oromoo kiyya. Iga kiyya ana bichaan dadhabdan ka ana bichaadha fala daa malee waan birii dhiisaa bakka hin kaasin hamtuun irra hin geenye lubbuun koo hafee jira mi dhiisaa bakka waan birii ana dha dhiisaa rabbii jedhaatti ana lubbuu koo hafee dhaa kaasaatu aranu billaan itti fudhatee argaa turtanii isan hafee jira naaf galatuma warra dukka cannaqamtan ana ulfaadhu kooftuu bakka hin gaa ulfaadhu bakka dhaab hin gaa wanni asirratti beekuu qabdan erga achii baate homaa irra hin geenne falli jiru amma mala naadhaa jetti
namoonni siif ol fixanillee si madeessuuf osoo hin ta'in si jabeessuu fi kun isii atta gootanii isii iyyuun arginee jedhanii namoonni guyyaa lama hirriba sii bulan sii dhiisanii ati argamuudha. Gaafa ati argamtee iddoo nama nuti kabajnu jaalannu bira geette immoo namoonni hunduu dhiisee jira. Siif jecha dhufee namni hunduu as ta'aa jira. Falli jiru amma mucayyoon silaa dhufte as geette. Falli isii maali osoo hin ta'in akka yaada kiyyaatitti dhiifama naa gootanii mucayyoon tuni shamara akka isiittu mallaqa namarraa fuudhee mallaqa namaatiin mucaa hawaanaa irraa fuudhee akka jedhanitti mallaqa namaatiin as fidde. Mucayyoo tana qarqaarramoo mucattiin sunis booyaa jirti. Tokkummaallee mana baratee akka itti haasayaa ture argitanii mallaqa 5,000 mucattii sanillee fala itti godhaa mucayyoo tanallee fala itti godhaa jechuudha. Osoo waan biraan taane akka yaada abaazarriititti osoo mallaqa mucayyoo sanii maama bayaan inillee jidduu kana maqaan badaa jira waan ta'eef kana namaan Seerroo makii ergisaa warri mudeetara abaaboo darbaarti makiin. Tole ilaa asirratti maan ilaalaati fala kana itti godhaa makii yoo jiraatte immoo seesisaa baarakallahu fiikum. Adarra jaalin badu qaba obboleeyyin amma wanni mataa dubbii hadara Qoy kaasiin kennine maamma bayaan hin kenne kun. sabrii godhu mucayyoo riyaala 5,000 illee kennite anillee riyaala 2,000 kafalee achiisii fide fuulduruma ishiitti arabticha ishii fidetti hin kenne riyaala 7,000 wanni sun wanni isheedhaaf baay'ee jechaadha. Walumaa galatti lammaffaa mucayyoon kun waan garaa nama nyaatu akka dhiiraa bolokeetti baachaa akka dhiiraa gaala faana fiigaa dalagaa turteerti. Kootiyoon baadhe asuma gabaabsinee obboleetti kenna. Waraqaa haa godhattu, waraqaa haa sirraa'uu fi mallanni yoo argame waraqaa sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef waan sanirratti dalagaa waraqaan akka sirreeffattu godhaa fi waan dandeettaniif. Mee seerroo jidduu mudeetara nuu kenne yookaan makii galcha qaataa lakkoofsa tokko barreessaa jirte jala. Abaaboollee darbaa turte. Makii miti isiirratti fakkaanne. Makiidha wallahi. Magiin hin dhufatte galchaan hin dhufatte malee dubbiseen hin dhufatte. Argeera ni akkam. Isii miti bar makii miti bar. Makii miti garuu isin hin dhufatte tun hattuudha. Miti barabarsa. Iluu isii miti. kanaaf iluu birallee jira waan ta'eef modiitarri hordofuu danda'eedha. Amma walumaa gala wanni jechuu barbaadu rakkoon federa gahee dhiiseellee rabbiin nabsee isii gahee wanni addaa isiin akkasittillee jireenya isii keessa chaalenjii argaa wanni isheen bataa jirtu. Amma walumaa galatti an akka kootti mucayyoon tun biyya kana keessa gara feete deemtee illee dalagaa feete deemtee dalagatuu ka dandeettu osoo waraqaan sirreeffattee waraqaa akka sirreeffattu haala haa goonuu fi idaa riyaala 7,000 irra jiramu kan ammoo haala kamiin ofirraa xumuruu dandeenya irratti osoo waliin mari'annee haala mijeessanii fi akka kiyyatti natti tola. Lakki sanaa mitillee yoo jettan suni yaada keessan jechuu barbaada walumaa galatti. Itti fufaa yaada asirratti yaada namni qabdan yaadni asirratti jiru kenge kamaal harka fuune baga nagaan dhuftanii dhiifamallee naa godha yaadni asirratti jiru waraqaallee ittuu deebinaa mucayyoon kun deeyni namaatiin maal jettan Hundaa'uun